ganda horsiise bulaa Meelbana Bakdaawwiti jedhamutti abba isaa Litandhuu fi haadhi isaa Kaarruu Waliirraa dhalate. Shalaqa jaatanii Ali umriin isaa waggaa 4 dabarraan akkuma ijoollee horsiise bulaa ilmoolee isaa yabbii araarsaa waan didiqoo qayya keessaa maatiif ergamee fuuloo bacufayyuu guuta ture. Shalaqa jaatanii Ali waggaa 12tti bar 1943 yeroo mootummaan Haayile Sillaasee dirqamaan ijoollee Boorana barumsa galcha ture. Warri horii qabu sangalooni mootummaa kennee ijoollee hambifachaa ture. Sababi Sakiyaat Boorana khagaafasiiti ijoollee yoo barumsa guuran waan isiin galti yookiin waan isiin itti deebitiisan akka waan bulguun yookiin bineensi nyaatuutti herregan. Duub mootummaan Haayile Sillaasee gaafas ijoollee horsiise bulaa warra daangaa gubbaa jiru carraa barumsa argachuun kan itti ulfaatu naannoo daangaa Oromiyaa tagam Booranaa Gambaalee Harargee Soomalee Tigiree agas maraa cufayyuu barumsatti galchuun akka carraa barnoota argatan awuraaja 25 keessa walitti qabuun carraa barnoota akka argatan tolche. Duub carraan kun dhaqqabuun ijoolleen horsiise bulaa Booranaa mars dura eegii namni 31 carraan kun dhaqqabee gardir Finfinnee galtee barateen duubatti ijoolleen sun akka isiin marroo boqonna isii maatii bira dachaatee ijoollee hiriyyootuu fi qabattee dhuftu ajajamti. Carraa kanaan ilmi abbaa Litandhuu jaataniin janneel barbada tokkichi haatoo Kaarruu Shalaqa jaataniin mars lammeessoo irratti gar Finfinneetti ijoollee Boorana nam 65 dhibii waliin barnootaaf gardir Finfinneetti geeffame. Shalaqa jaatanii Ali achumatti barumsiisaa kutaa tokko 12 dir Finfinneetti obbaase. Kutaa bara cufayyuu keessatti ijoollee waliin bara cufayyuu qolchuun sadarkaa qaraa qofa adoo bahuu iskuul isa obbaase. Barumsa xumuree eegii koolleejjii seenee firii gaarii galmeessuun sadarkaa diploomaatiin eebbifamee tiraafiikii ta'uun Finfinneetti galee tajaajila ture. Yeroo sun kaayoon isaaniitti fuudhee ilmaan horachuu odoo hin ta'in biitii iyyaafsaaf xiyyaaf akkamitti jijjiiree guddisuu danda'a kan jedhu qofa irratti xiyyeeffatee bultii ofii caalaa finni bultii biyyaatiif iddoo kennuun saba isaatiif gaarummaaf amanamummaan tajaajila ture. Shalaqa jaatanii Ali Litandhuu bar 1969 zamachi ta'ee tajaajilee eegasii bar